Addunyaan keenya waggoota 1400 dura dukkana wallaalummaa fi dhiphina sanyummaa keessa gadi lixxee turte. Garuu goobanni amantii Islaamaa yommuu baatu jijjiiramni dhufe kan amantii qofa hin turre. Islaamummaan addunyaa kanaaf qaroomina haaraa, beekumsa qulqulluu fi ifa saayinsii arjoome. Islaamummaan nama hiyyeessaa fi sooressaa walqixa dhaabe. Barreessuu fi dubbisuu akka ibaadaatti barsiisee wallaalummaa ajjeese. Addunyaa qoqqoodamte beekumsaan walitti hidhe. Garuu qaroominni guddaan addunyaa raase kun dandeettii fi beekumsa uummata adda addaa of keessatti baqsee qaba. Icciitiin guddaan qaroominni Islaamaa akka utubaan isaa cimu godhe dandeettii sammuu uummata adda tokkooti. Uummanni kun akkuma Islaamummaa fudhataniin dandeettii qaban hunda gara amantiitti deebisuun utubaa qaroomina keenyaa ta'an. Isaanis uummata Faaris yookiin Iraan har'aati.